shan warri dhiiraa hogguu kun dhumate isinitti deebi'a amma gara shamarraniittan deebi'a. Achumaa qabdu ayyee addee iftuu warri shamarran amma na guutee jiru isinii amma gaafii haa hin kaatitu macha dhigta araayima kota asumaan hiriir anu nawwaamina gara duubaa kana warranii yoo jiraattan namni harka baaftan namni gaafii qabdan ashi adde obsee jaalaa kai ati numa okay nama okay asin hiriira warra dubartoota kottu no tokko dhaabba sun kotta nama tokko barbaanna nama gaafii gaafachuu deemu isin gaafii qabdaa ayyee inumaa hun jalqaba gaafii ishiidhaaf kennina tole ayyee egaa amma manni gaafii qabatan haa gaafitanii meencooti qotan Randersee baga rabbi hidhaa keessa irra hafe rabbi hidhaa nu suuraan gaafii kiyya eegaa isin imala karaa nagaa qabsoo hidhannaa ati akka yaada kafaa'otti wal simsiisuu fi maal araaram maal oromoon beekama guddaa galatoomaa intaan suni amma dhiira tokko dubra tokko akkasitti dabareen kennaa deema tole enna kamagala kanatti mana kana guutanii argamtan hedduu galatoomaa Ebo Johar Muhammad baga rabbii mana hidhaatis baase jiraachuun kee waan gaariidha gaaffiillee miti silaachuu mallee fi tuurii teeti galatoomaa kana yeruma dheeraa hordofaa baane waan taateef wanni hedduun gaafatamtee jirti deebii haa taatee ta'uu dhibaatee ittuma dabalannaa jechaadha ani warra sadee daan eegaa itti araarsaa ture turii tokko haqa isaa eegamu keessa tokko ana haqi kiyya eegamuu qaba jaarrummaan tiyyas warra san sadii walitti irratti umurii tiyya waan ta'eef haquma kama jedhuuf isnillee haqa kiyya naa beeka ani wanti an jechuu barbaadu ummanni Oromoo kan magaalaa kana innagamu awannan jechuu barbaadu dhaamsa tokko hawaasa deemtu kana ka Oromoo hundatti akkanaa dhaamtu dhaamsa si dhaamachuu barbaadaa jechaadha bakka deemtu tuurii hedduu goote nuti bakka jirru kanatti biyya san lammatatti hin deebinu Oromiyaan teenna as Oromiyaa asitti jaarachuu feena dirreera naannofte kana hunda
qabeenya hedduutti lafa badaa jiraacha galma sii kireessanii horiin guddaan achi bahaa jira. Namoota kanaaf hagammaa sii dhaamsa dhaamtuun nageenya galma mataa keessanii ka keessan na yaamtan ka keessan dhala keessan guddifattan jaaradhaa ittee siitti himtu hin dhageenye tokko ummata magaalaa kana isaan kan akkatti nuu dhaamte Oromiyaan barbaannu teenna tanuma quban galma keenya keessatti akkasii yaammachuu dandeenyu akka jaaran ummata kanaan community waldaa hawaasaa qabdanii itti hirmaadhaati gahee keessan bahaa ka jedhu akkatti nuu dhaamtu barbaadachaadha. Lammaffaa dhalli generation kana targitu kun Oromiyaadhaa edee qaba madoodhaan mataa keessa dooftee Itoophiyaadha yoo ati hin fudhatan isa kanatti rakkatinii Oromiyaan biyyi teenna badhaatuudha biyya eenyuufuu ol ittiin dhaadachuuf nu qabna Oromiyaa yaamuun nutti hin qaanessu waan nurraa hir'atu hin qabdu biyya badhaatuu qabna. Isuma jadi Itoophiyaa boodatti dhanna isuma kana nu faarsii dhala kanatti nu yaami generatiinii kana hin dogoggorsiisini Oromiuma jadi jaalala sii qaban kana kasaan cimsatan jabeeffadhii kama jedhu dhaamachuu barbaade fayyaa ta'a. Ayyee galatoome boo markata itti aansuraanii Raima. Mara holy kabani. It's so complicated. Okay. Ayya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundi keessanuu baga nagayaan dhuftanii Jawar dhugaa si arguu kiyyaaf Oromoon kun hundi si arguu isaatiif hedduun gammada. Gaafii sitti hin heddumeessu namni kenna yeroo hedduu gaafii jedhee yaada ofii keessa ba'a jechuudha. Garuu gaafii mattiin deema. Gaafiin kiyya tokkoffaadha. Oromoon bakka arra jiru kana gahuudhaaf waggaa tamaa ol qabsaa'ee bakka arra jiru kana gahe. Ati akka xiinxalaa siyaasaa tokkotti waggaa 10-15 uf duratti nutti dhufu kanatti Oromoon eessa gaha jettee yaadda? Gaafii tokkoffaati. Inni lamaffaadha. Beelli biyya keenya keessatti Oromiyaa keessatti especially uummata Oromoodha. Akka malee irratti cimaa jira, irratti deemaa jira. Beelli uummata Oromoo qofa addatti beesaa jiru. Uummanni Oromoo kophatti beelaan dhumaa jiru kuni haala kamiin furmaata argate uummanni Oromoodha bahee quufee jiraata jettee yaadda? Gaafiin kiyya kanumaa galatooma. Ayyee galatoomii addereema. Ani qabachuu siin danda'a. Yaa ni qabadha. Yeroo tokko murteessaa dhiifama. Tokko qabayyara keenya makiinaatiitu karaa cufee duraa fuudhaa jiranii CBM 3448 Hyundai Elantra Silver makina kalarri sidaa silvera Hyundai CBM 3448 all Hyundai da Sonata da okay so sankate jirti Sonata to becha jiru jalaka sakara deemu Sonata CBW 9348 so itu ko yo gurte sari kamay Hayyee galatooma carraan haa kennuu keessanii fi ani Deensi dhibbaan dhibbatti argadhee dhaabbachuu koo dubbachuu hagas mara dhaabbatee garuu ammoo rakkoo fi taatee bu'aa bayii hedduu qabnu keessatti rabbii kiyyaaf jilbiifadhee kan mana hidhaatii baasee asitti wal nu agarsiisee fi harka takka jilbiifadhee wal jechuun barbaadaa jechuudha. Rabbiin galanne waaqa haa gayuu salaama baafadhaa achiin booda ammoo gaafii kiyyatti fuufaa jechuudha. Nisirraa ni dhagamaami maqaan kiyya murteessaa hajjii jedhama dhugaadha qabsoo bara 2014 2015 2016 keessatti diddaa gabrummaa qeerroodhaa Jawhar Muhammad yeroo biyya alaa taa'ee nu hoogganu yeroo karaa cufaa nuun jedhan karaa cufne yeroo diina nu cabsu irree humnaa godhatee Oromiyaa keessatti oomishaa fi oomishtummaa isaanii hin bitatinaa ittillee hin gurguratinaa nuun jedhanii tarsimoon isaan ittiin nu hoogganaa isa jalqabaa ture jechuudha ni yaadadha. Amma Jawhar Muhammad dhugaadha seksesiin nuti bara 2016 irraa istiil haa 2018 godhaa turre diina cabsinee maqalee galchine ati kaafaa watti dabalamtee jirta.
orga seentanii waggaa lamas lakkoftanii jirtan filannoofis dhiyaatanii filannoon sunis osoo hin milkaa'in mana hidhaa isin naqan. Amma ani wanni nan si gaafadhu ifaa fi bilisa taateet akka barootaan fincila diddaa gabrummaa san qeerroo hoogganaa turte sanitti success taanamo dhuguma qaama siyaasa hooggana KFO'dhaa taatee yoo hojjatte Oromoon sirraa beeytee ka milkoofti gaafii jedhu qabaan. Kana wanni biraa ammoo maaliidha? Warri ollaadhaa jabaatee hidhatee jira. Wanni hidhataniif ammoo Oromoo cabsuuf, Oromoo balleessuuf. Oromoon Keeniyaa dhufanii, Oromoon Madagaskar irraa dhufanii jedhanii nutti duuluu jiran. Nuti ammoo haa taatu tuffannullee gurrumaan dhagahaatiin caal jechuu jirra. Adeemsi sun garuu saayikoloojii Oromoodhaa cabseera. Akka Oromootitti qaama hidhatees ni qabna. Qaama hidhate kana akkamitti jabeessineet Oromoon akka Oromootitti Itoophiyaa san keessa jabaatee bilisummaa isa kaleessa akaakilee keenyatti dhabne, abbootii keenyatti dhabne, qeerroo keenyatti dhabneef galma geenyaa gaafii jedhu qaba. Galatooma ulfaadha. Hawaasni keenya akkanatti bakka kana. Hayyee amma akki goonu daqiiqaa lama biran dabarsinu namni gaafii yaada yeroo biraatti deebuu dandeenya gaafuma callaatti nu seenadha. Daqiiqaa lama irra isin wanni jedhu isinirraa hin fuudha gara gaafiitti seena. Hai Oromoo teenya baga gammaddan baga gammanne Jawaarii kalee mana hidhaatti jiru hundi keenya ijji keenya imimmaaniin baqaa turte har'a fuuldura keenyatti madarakii keenyarra arguu keenyaa fi hundumti keessanuu Oromoon dhalli Oromoo baga gammadaan isaa akka isaatti itti aansee gaafii gabaabduu takka qofan gaafa yeroo ammaatti hundeen isaa qophiin isin maali? Fuuldura nuuf gochaa. amma gara kee galatooma Jawaar dargaggoon Oromoo baay'ees jaalata. Dargaggoo Oromoo biratti dhaloota bara keenyaa dhaloota bara keenyaa biratti nama sochii siyaasa Oromoo keessatti bakka guddaa qabdu. Oromoo qofa biratti miti saboota ollaa keenya biyyoota lixaas haa ta'u Afrikaa garagaraa akkasumas biyyoota baay'ee galeessaa keessatti illee maqaan kee ol ka'aadha. Sabni kun si qabaachuutti guddoo gammada. Nu jabaadhu qormaanni guddaan fuuldura kee jirus uma baay'ata jedhee yaada. Qabsaa waan baay'eetu mudata. Atis hidhaan si mudatte rakkoon kaanis jiru. Baga hidhaadhaa baatan siin jedha. Zooniin sadi qaalittiin manni jala ati fakkaata akkam fakkaatti anillee qubanna'uun siin jedha. Jalqabatti gara gaaffii kootti seenuun dura hiriyoota hedduun dhaben qaba. Kan waliin mana hidhaa garagaraa keessatti dararamaa turre. Akka carraa ani carraa argadhee maatii qabsaa'ota hiriyoota koo jaallan koo na biraati lubbuun isaanii dhabe. Kan akka Tasfaa'u Camadaa Xila'uun, kan akka Dabalaa Xaafaa, Tarreessaa Safaraa, kan akka Limoonaa Xila'uun jedhasanii
isaan kana fakkaatanii maatii isaanii jajjabeessuu hin dandeenye bulchaa dandeessaa fa'aa dabalatee tokkummaa ashabbir magarsaa fa'aa dabalatee carraa kanaan maatii isaanii naa jajjabaadhaa jechuun hin barbaadaa hiriyoota koo baay'ee jaaladhu waan ta'eef to come to the point tokkoffaa gaaffii marii Oromoo waliin taasiftu keessatti Jawaar Abiy yeroo ta'e keessaa Diqaalummaan maqaa dhahamaa ture yoo kana mootummaa Oromooti jeneraal waraanaa biyya bulchulleen Oromoodha mootummaan kun Abiy fa'aa Oromoodha jette badiin immoo bara mootummaa Abiy kana baay'eetu uumame dogoggoroota seenaa as keessatti uumaman kana Oromoon itti gaafatama moo akkami inni Oromoodha yoo jennee amanne ta'e Abiy Oromoo ta'uu dhiisuun ajandaa guddaa miti garuu badiin inni barate tortuu inni hojjete kun bakka guddaa nuuf qabaata waan ta'eef lammaffaan Oromoon saba guddaadha sabni guddaan kun immoo naannolee garagaraa keessa faca'eetii jira Beenshaangul dabalatee hanga Raayyaa Walloo kun Oromoo ta'uu waan haallu miti haa ta'uuti Oromoo fi Oromiyaa har'a harkaa qabnu kana Oromoo fi Oromiyaa harkaa irraa qabnu kana kaartaa isaanii akkam gochuuf yaada qabda kaartaan Oromiyaa har'a jiru akkam ta'uuf deema gara fuulduraa isa jedhu lammaffaa sadaffaan atiin nama milkaa'edha sochii taasisaa turteen hojii hojjetteen milkaa'ina gaarii argamsiifteetta milkaa'inni kun immoo qofaa nam tokkeedhaan hin dhufne dargaggoonni keenya hedduun si wajjin ta'anii hayyoonni keenyas akkasuma si tumsaniiti. So yeroo ammaa kanatti hayyoota Oromoo garagaraa waliin hojjechuudhaaf qindoominaan hammam itti dhiyeenyaan hojjetaa jirtu. Sababni isaas namoonni tokko tokko akkam jedhu Jawaaree namatti fayyadamellee biroo godhaa jedhu namoonni tokko tokko immoo gorsaadhuma baatanii jala deemanii sana booda akka ta'e fa'aa warra jedhaman jiru. Dhiifama akkam jechuu kootti waan jedhamuun dubbachuu jira waan ta'eef. Irraa urubsinee dubbachuu qabna jedhus Jawaaruma waan ta'eef isaan kana hayyoota Oromoo waliin hammam walitti dhiyeenyaan hojjettu warri ati beekamtii kennitee fi jajjabeessite har'a mootummaatti galanii waan tolchaa jiran hin beekna hiriyoonni keenya hedduunis maal keessa akka jiran waan nun beekuuf jechuudha inni biraan saba kanarraa saboonni hedduun shakkiira qabu sodaa qabu kanaaf sodaa nurraa qaban cabsuudhaaf hammam saboota garagaraa waliin biyyoota garagaraa waliin hariiroo dippiloomaasii fi firooma baay'isuu maaltu hojjetamaa jira isa kana immoo qofaa hin danda'amu birkiitti tolchanii hammam itti deemamaa jira isa jedhudha. Nan gabaabsaa dhiifama. Sochii sabboonummaa Oromoo keessatti qoonni artii Oromoo qabu waan laayyoo miti. Yeroo Abran Qalloo Faarraa bara 1975 keessa yeroo Tasammaa Nagariifaa sochii garaagaraa taasisan sanarraa qabee jechuudha. Kanaaf artiin keenya akka guddatuuf maaltu hojjetamaa jira? So namatti aantu nuti isaan daqiiqaa lama jennee daqiiqaa lama. Daqiiqaa kudha lama kana seenaa. Thank you. Ani gaafillee hin qabu inshallah rabbiin si wajjiidhaan haa jiraatu akkuma Oromiyaa bilisoomsine jettetti bilisoomsitee nu agarsiiste kanatti Itoophiyaallee akkuma walumaan bilisoomsitu harka kee keessa waan jirtu jechaadhaaf ati doktora Itoophiyaati medikeeshiniin illee atuma inshallah rabbiin si wajjiin haa jiraatu galatooma. Ini cuma sana bota dewi kene karena faktor berla warga hati tapi mau kita angkat namoonni silaabbata sun difitu qabanii warra keessumaa hundi fixanii fi samboodaan marsaa lammadaa teenya warri haatan nu gaafattu dhaabbata warri biraa lafaa nuti kennaan barbaannu agar nuti chaansiis jedhanii so itti hafu keessumaa.
So welcome my colleagues. So I have only 3 questions for you. Go ahead. One is for the country. The country is far apart. As a politician of Ethiopia and Oromo, what do you think the country can come together to unite Ethiopia as a people? Second, international community are on the way to make a peace for our country to come together. And the peace is going for 2 parties. Ethiopia, Prosperity Party, and Tigray Party. What about the rest of the country of the party, like your party, the Mela Party, and OLF Party? So what do you think those parties can be left while 2 parties they can go for the peace? So do you think peace can go well if only 2 parties can go forward? No. I think 2 parties cannot go forward to bring the country for peace. So we need, as a politician, so you need to bring all parties together to bring a peace in the corner. The third one is for artists, Aisharo Odessa. We're looking for who killed Aisharo. We don't know who killed him. If it is a government behind of this one, we need to clarify because it's a good for us. So I need to give us a good information for Aisharo Odessa who killed him. Thank you. Dhiifama wajjinaa keessanii kanaaf deebi'aa namu. Dhagaa. Amma na harka raanatu nama shaniin kaa'atee na jeedina. Namni nama shananii deebii kennii itti deebitanii taa'a. Anatu kennaan kennu. Nan kennaaf deebi'ee marsaa lammataatti kenna. Anatu gaggeessuun cinaa naa kenna. Sifa kenna. Deebii sanaa deebisu. Aye, kanaaf amma gara gaaffii gaafatametti deebii obbo Jawaar deebii isinii kenna isatti ibsite. Kan nomor Gaaffii warri Facebook irraa kaasuu jira meseejii ergee warra gaazexaa baay'ee galateeffattee guddicha ingilizaa guddicha irraa ammaltee naan jedhanii Abdaamuun feriiga durii feriiga galateeffachuun baay'ee namatti dhufaa. Ani abdaamuun ta'uu isaatu Facebook irratti fedhe dur laata qolbeelleetti maatoo irratti irraa kaasaa turre. Abdaamuun waan the most consistent nama consistently sabboonummaa Oromoo qabu nama qilleensa wajjin gaa'ine nama waa hedduu wajjinis dabarsine rabbi jedhi nan gingilchini ka biraa qofa gingilchii karraachi godhi jedhaanii naa galateeffadha yeroo tokko.
waan haala dhufeemiti. Lammaffaa yeroo qabsoo nagaa ta'e oolus falmii yeroo dheeraati. Chaawwee bina fakkaata shaayina. Adurreen adii taate diimtuu taate dantaa kiyyaa miti jee hanga adduuta sanaa qabdetti. Isin akka ummataatti dhugaan keessan haqti keessan haa dhufu malee hedduu isin rakkisin. Nuti akka paartiitti ejjennoo qabnu himnee jirra. Saba keenyaaf, ummata keenyaaf kan baasu Oromiyaa Oromoon akkuma reefu walii jennetti keessoo isaatti haala akka walii eegee abbaa itti hidhee mootummaa ofii filateen bulfatu seera ofii tumateen bulu Itoophiyaa Oromoonis Guraageenis Silteenis Somaaleenis hundi hayti isaa eeggamtee dirqama isaas qooda isaa gama aangootiif gama leecaluut qabus argachaa ittiin bulu jaaruu barbaanna. Waggaa 25 dura kaayyoo kaafaa wal lafa kaayateedha. Kaayyoo anis itti amanee itti seenadha ittiin deemaa jirrudha jechuudha. Kuni wal nama falmisiisaa miti. Kana waggaa jennu warri nuun addaa warri biyya walabaa jaaruu barbaadan haa badanii humnaan cabsinaa miti. Lakki mirga isaanii ni kabajna. Akka paartiitti garuu walawalaa godhuu hin barbaannu jechuudha. Ummata keenyatti waan boru hojjechuu fi barbaannu ammuma itti himna. Maaliifi har'a waan tokko isin hin jenne boru kabiraa isin gabbaasuu hin barbaannu jechuudha. Wanti ta'e eega marii eegallee mariitu godhame Oromoon hin qoodamne. Ummanni keenya marii serious ta'e. Ummanni keenya waa'ee ormaa, waa'ee alagaa tiima ormaa laalaa harka dha'uu fi dhiiseeti kilabii ofii cinaa hiriiruu eegale jechuudha. We are having conversation. We are a deliberative society. An marii Oromoo keessatti jiru kanaan xiqqoo akka isin jeequ naa gala. But akkanumatti as geenye beeka. Dormancy hin hayyamnu saba keenya keessatti. Vibrant debate, vibrant consultation, fight of ideas. It has to be encouraged. Waan baay'ee beekanuma goone kontroversii amma godhamu jiru kana namni keenya waa'ee ofii haasa'uu dhiisee waa'ee ormaa cinqamuurra ture otoo rakkoon isaa jiru amma at least karaan sirrii kami akkamitti deemna loo karaan sun sirrii miti jedhee namni keenya wal waqaruu eegaluun galaanni Oromoo ciisee ture sun socho'uu eegalee jechuudha. Kanuma keessa yaadni dhufa. Kanaaf buleetii akka ammeenyatti nu ka barbaannu anis kan hin barbaadu wal nagaa qabaate akka deemu sumaan anjee obboleessa gaafii barbaachisaa kaafte dhugaadhaan marsaa kanarratti amma dur hin dubbanne maaliifi gammachuun qaba namni keenya at least waldaa hawaasaa almost magaalaa jiru hundatti ijaarratee jira. Charchis ni qaba, masgiidas ni qaba. Kun hin turre waggaa 10 dura. Sun xiqqoo na mirkaansee xiqqoo ignoor na gochuu wanni akkan waa irraanfadhu gochuun oolle. Hawaasa ijaarrachuun tokko. Hawaasa ijaarratan immoo caayaa irratti qabaachuun lammata. Amma hawaasa ijaarrattanii warri edmantan wanni gurbaan jee sirri. Galma waldaa hawaasaa Oromoo Edmonton qabaachuun akkaan barbaachisaadha. Anis waan danda'e isin biraan dhaabadha. Galma ijaarrachuu qabdan bara dhufutti galma tokko ijaarrachuu qabdan jechuudha. Warra Kaalgaarii guuza yaammadha silaa guuza waliin baatanii galma tokko ijaarrachuun hawaasa kanaaf hedduu barbaachisaadha. Baga yaadachiifte waan dandeenyeen hawaasni keenya dura jaarmaya hawaasaa ijaarratee itti aanee immoo caayaa tokko ijaarrachuun hedduun barbaachisaadha. Yaada bareedaa kaafte. Oromiyaa malee Itoophiyaan jeeni lachuun hin jaa. Oromiyaas nan jaa Itoophiyaas nan jaa. Lamaanuu. Oromiyaan tiyya Itoophiyaan teenya. Oromiyaan tiyya Itoophiyaan teenya. Riiroo. Oromiyaan gara tokko hundee ittiin sodaatina. It's not going anywhere.
Oromiyaa isinummaan irra wal nyaatanii jiisin amalee amma booda wanni keessa deemu hin jiraatu. San hin sodaatina. Itoophiyaas yoo taate ummata miskiina nu daran cunqurfame nu daran dhumaa jiru jira bar. Ummanni Gumuz rakkoo inni irra gahaa jiru. Ummata nu wajjin cunqurfamaa ture fakka ta'u. Itoophiyaa waggaa jennu kaaba qofa laalina. Ummata nu wajjin ukkaanfame, ummata nu wajjin saamame, ummata nu wajjin dhiitame jira. Gaafa nu dabarte ni dabartiif. Gaafa nutti hammaate daran itti hammaatti. Duris ummata nu caalaa cunqurfamee jira bara akka garbaatti gabra jamee gurguramaa ture jira bara. Arras Itoophiyaa keessa bara ummata kalarri isaa qofa laalamee ajjeefamu lafarraa dhabamsiifamu jira bara. Oromoon jenosaayid jettan isin hedduu hin dhumtan osoo isin fitanii. Ummata bar shanyiin isaa lafarraa dhabamuudhaaf qarqara ga'ee jira Itoophiyaa keessa. Ummata san hin dhiifnu nu tokko kana. We are obligation sabaaf sablammii nu bira jiru wajjin nu qofaaf osoo hin ta'in sabaaf sablammii saniifis qabsaa'uu qabna. Lammaffaa isaanii jechaa miti sadaqa miti. Ollaan keenya nagaa argachuu baannaan nuti nagaa hin arganne. Booranni bar Finfinnee kan dhufu kibba keessa dabreeti. Nuti bar kan agadannu alatti Somaalee keessa dabarreeti. Akkasimoo akkasii miti. Dhaga'i waliin kijibnu amma booda Oromiyaas Itoophiyaas hin dhiifnu lamaanuu hin dhiifnu. Lamaanuu qabannee deemna lamaanuu. Dantaan saba keenya, dhugaan saba keenya, haayiti saba keenya, bilisummaan saba keenya, nageenyi saba keenya karaa kanaan dhufa. Waa sadiif qabsoofne. Eenyummaa teenya Oromummaa. Biyya teenya kan nuti itti abbaa. Ka diinagdee isiit irratti hiyyummaa keessaa itti baanu. Mootummaa teenya tabii filanne. Sadeenu Oromummaa teenyaas cimsuudhaaf. Wal jidduus nagaa argachuudhaaf. Biyya teenya irratti abbaa taanee nagadannee qotannee jiraachuudhaaf. Mootummaa dimokiraataa qabaachuudhaafis Oromiyaan lamaan qaba. Saddoo maasaa dadhoonni jedhamu hin jiru amma booda. Lamaanuu ani isin hin kijibu. Ani isin hin kijibu Oromoodhaaf wanni gaarii Oromiyaas Itoophiyaas jabeeffachuudha. Yookaan sirraa fuudhanii ittumaan si cabsan. Kana booda taphni akkasii jiraatu. Oromiyaas nuuf, Itoophiyaas nu hundaaf. Oromiyaa keessatti haqa Oromoota hundaa, Itoophiyaa keessatti haqa sabaaf sablammoota hundaa eegnee dantaa teenyaas ta'ollaa keenyaatis eeysifnee itti deemna. Kanaaf wanni ati jettuus naa galti. Waan tokko sodaatin. Mataa dhaloota kana keessaa hin Oromiyaa dhiqaan saamunaa osoo makiinaan itti naqxee isin dhiqamu sun hin sodaatina. I'm very confident generation uumame irratti I'm very confident. Sadarkaa Oromoo fi Oromiyaan irra geesse xiqqoo kana shakkisiisu keessoo teenya malee ta'u ormaan an shakkisiiftoon. I'm very confident. Waggaa 50 keessatti waan solid ta'e ijaarree jirra. Amma booda if dandeenye abbaa fedhe wajjin karaa hundaanuu negoshee goonee dhugaa saba keenyaa eegsisuu ni dandeenya. Waggoota dhufan itti aanuuf maal yaadda obboleettiin eega jette waan bareeda. Dura nagaya. Dura. Oromootu wal fixaa jira. We are engaged in multiple civil wars. Ifiif wal lolaa jirra. Warra dura opinion gabaaboo jedhamutu bikka lama bahee wallayaa jira. Qeerroo kaleessa sirna firraa cabseetu bikka lama dhahee bikka lamatti adda bahee wal lolchiifamaa jira. Dura nagaya. Akka Oromiyaattis nagaya. Akka Itoophiyaattis nagaya. Dura nagaya. Itti aansee araara. Itti aansee negotiate goona. Akka Itoophiyaatti deengatti dhiyeessaatiin ture. Akka Oromootu negotiate goonuu qabna. Haqa walii eeguudhaaf. Sirna akkamiitiin deemna. Haqa akkamitti walii eeyna.
dhugaa akkamii walii galchina kajew we will negotiate abbaan fedhe abbaan mootummaarra jirus negotiation malee amma booda biyya san isinitti immoo Oromiyaanis Itoophiyaanis amma sirna abbaa irreetis lolas qabattee deemuu hin dandeessu negotiation is necessity jechuudha nagaya negotiation goona ce'umsatti deemna sanboon dimokiraasiitti ceena waggoota sadan afran kanatti yoo kana goone nagaya buufne akka itti deemuu qabnurra seeraaf sirna walii galtee akka Oromiyaatti akka Itoophiyaatti tumannaan sanboota biyya deemnee jaaru biiti sun duraanuu hiyyeessa hanguma xiqqoo waggoota dabran guddatte illee waggaa lamaan kana lolli daaraa godhee jira we have to rebuild the country reconstruction rebuilding what's been destroyed namni keenya nagaa wal jittuutti agarraan humna keenya ka lola irra qisaasamaa jiru kana barnoota irra bobbaafne tangible skills qabaate human labor you export so waan hin taane sitti mun barbaadu waggaa kurnan lola keessa baane ka diiga mijaarree sirna dimokiraasii xiqqoo yoo ka jalqabnu taate progress guddaa na fakkaata in next 10 years garuu kun dhaabachuu baannan sirna abbaa irree ta'uudhaaf hawwuun dhaabachuu baannan waggaa kurnan irratti rakkoo guddaa keessa biyyi sun akka seentu beekuun barbaachisaadha dhimma beelaatiin kakaafte ummata miliyoona 30 oliitu beelaa jira Itoophiyaa keessatti that is 25% of the population beelamaa tokkoffaa duraanuu biitti leechalloo risoorsii gahaan qabdu hanga qabdu sanuu immoo lola irratti qisaasaa jiran sadaffaa waan lolaa fi bilaarraa hafe saamichatti jiran waan Oromiyaa keessa jiru wanni isin gaddisiisu dur Oromii yoo saame it made sense galchee jettaani nama ayyoof abboo isaati jalaa saamee mana bunaati corruption rakkoon beelaa hanqina rooba qofa miti complete mismanagement civil war keessa jirti biiti administratively baay'ee dadhabdee jirti dinagdeen biyya keessaa kufee jira alaawwanni dhufu hin jiru kun hundi waggaa walitti dabalame rakkoo hammeessaa jira rakkoo kana irraa aanuudhaaf jaarmeewwanni addunyaa hirmaachuun dirqama waa'ee lolaa wanni dubbannuuf kaabatti baatii 5 baatii 6 dura rakkoo akkanatti ture addunyaan dirmatteetti dhiibbaa mootummaa irratti illee gootee gargaarsi dhaqu jira Oromiyaa keessa almost nama miliyoona 2 ol ta'u jira namni ka bakka bonaatii fi ka gammoojjii baaleetii fi booranaatii fi harargee isinii jechaa jiru namni wallaggaa shawaa lixaatii fi shawaa bahaa shawaa kibba lixaa keessatti namni beelaa jira bara maaliif hin qotanne namni keenya azmara afur sadi hin qotanne namni keenya ka qotate banne Oromiyaa keessatti warri naannoo shawaa kibba lixaa shawaa bahaa shawaa kaabaa salaa bara wallaggaa afran hin qotanne gujiin hin qotanne walitti hin sassaabanne namni ka'ee manni irraa gubatee buqqa'ee deemee buqqa'uu rakkoon at least kaabatti gargaarsi dhaqaa jira keenya buqqa'uun isaatu beela'uun isaatu recognition argataa jiru addunyaa irratti kanaaf nuti lolli kun dhaabbatee gargaarsi nama keenyaaf ga'uu danda'u qaba walitti qabaa isinii jechuun odoo walitti balamafaa walitti qabuu dandeessan aangof hin ga'u gargaara nama keessan garuu realistically jaarmeeyonni UN jaarmeeyonni USAID warri Kaanadaatis warri kunis saffisaan akka seenan dhiibbaa godhuu qabnaa godhaa jiru humanitarian access has been blocked to Oromia recognize hin godhamne bara namni keenya xiqqoo dhaggeeffadhaa waan jechuun jiru lolli kun hanga isin yaaddanii ol ummata keenya devastate godhee jira
Kanaaf mootummaa irratti karaa jaarmoota alaatiin dhiibbaan godhamee naannoo lolli nama buqqaase kanatti humanitarian truce godhame sun asmantiin gargaarsi nama keenya ga'uu baannaan kaamma dhageessan kun qacaca. Maaliif bara hin danda'u namni. Isa jiru barra. Namni keenya rakkoo amma keessa seenee kana rakkoo laafa miti. Kanaaf beelaa fi lola kana wal qabsiifnee ilaaluun dirqama. Rootiin immoo karaa kaafaa hotiin kayyattu yeroon hojii isaa buusee jira. Humsoota hangam irratti Oromoon maaliif hiree isaatti fayyadamuu dadhabee? Maaliif nuti ce'uu dadhabee? Aangoo keessattuu amma aangoo dhugaa isaa maaliif argatu dadhabe? Waan hin qophaa'iniif. Psychologically qophaa'ee organizationally qophaa'ee. Kanaaf siyaasaa cimaa ijaarrachuun barbaachisaadha. Jaarmaya siyaasaa cimaa hooggansa ititaa imaammata taliila ta'e tarsiimoo bilchaanoo Oromiyaa fakkaatu. Hojjetu ijaaruu qabna. Cimaa hedduu qabdi. Jaarmaya cimaa garuu hin qabdu. Keessa jirra beekaa. Gara cimaan jaarran the haves and the have nots. Warra aangorra jiruu fi warra aangorra hin jirre. Warri aangorra jirus jaarmaya hin qaban. Jaarmaya cimaan jaarra. Kanaaf fuulleffannaan keenya cimaa akka ta'uu qabu jaarmaya cimaa strong institution ijaaruu irratti jaarmaya siyaasaa akka hawaasummaa mataa dhufaa jira. The next task challenge itti aanu anaafis hundaafis jaarmaya cimaa ijaaruu kanaaf kaafaa'utti seene. Gallee jirra. Raacitii isaa bu'uura isaa tolchaa deemaa jirra. Waggoota isaanan keessatti amma namni baay'een waa'ee masirna kuffisuu irratti masirna kuffisuudha qaba. Booda kana booda wanti ol ba'e gadaan oolamu sirni kunis kufuun isaan oolamu sanirra ollaan hidhatee jira nullee akka jira loon irraa akka kilaashiitti Oromootu harkaa qaba. Garuu kana hubadhaa. Kilaashii marroo dirribaatu hoggana lachuu wal dha'u jira. Akkasii moo akkasii miti? Namni wal kijibuu barbaada. Wanni Oromiyaa gaagaamaaf saaxilaa jiru humni lama hidhatee wal dha'uu isaati. Ani obbolaa lama kan hidhatee wal dha'u malee. Kanaaf wanni dhiisa harkaan barbaadu harkiin barbaachisu dhiisa. Taatanii gamaa gamana harkatti dha'uun hin barbaachisu. Kanaaf ijoolleen bosona gagalte dhiibamteeti. Waboo amma jiru kana marroo caalaa kan dhiibee bosonatti galchee warra aangorra jiru. Marroo fi Abiy Ahmed negotiate godhuu qaban. They must negotiate. Ini cabsu jiru. Iyalle Oromiyalle itu. Oromoon hidhatee jira walirratti hidhatee malee. Oromoon hidhataa jira walirratti hidhataa jira malee. Nu malee ka walirratti hidhatee
jechuun naannoo sanitti. This is fact. Isin liqinfamuu dhabuu danda'a. But it is true. Nam beeka ijoolleen bosona galtees qabsaa'otu nu wajjin qabsaa'otu nu duran nu hogganaa warra ture. Warri har'a jeneraalota ta'ee bifa adda addaatiin deemus hedduu quuqama qabu. Gara isaanitti lachuu dantaa Oromoo wayina jedhu socho'an. Wallolli isaanii garuu dantaa Oromoo qofa san ta'e Oromummaa fi Oromiyaas jigsuu danda'a jechuudha. Yes, Abiy Oromoodha. Marroonis Oromoodha. Siyaasaatu adda baase furmaanni jiru siyaasaadha jennee amanna. Lamaanuu ta'anii negoshee godhanii waan Oromoof Oromiyaadhaaf ta'u waan biyya naannoo saniif ta'u fiduu qaban jennee wanti tuuf kanarraa kaaneef jechuudha. Mootummaa Oromoo jette no 2018 irratti anaaf nama hawwa qofa barkaa biyyi morme isinumaa miti ka ililbeedhaan dachii dhiphisaa ture har'a alagaa ta'e gaafas Oromoon har'a alagaa ta'e yes boonurraa usni hinaafte ni bololte warra naan jechaa tureetu har'ammoo waan biraa jechuu barbaada no nama Oromoodhaatiif waan gorra jira mootummaa Oromoon jenne mootummaa Oromoo ka Oromoon qubaan filate waan buuftu qofa mootummaa Oromoo ka jennuun achirra hin geenye garuu kana liqimsuun barbaachisaadha sirni ammaa kun ka dura irraa adda tooftaa kaleetiin irra qabsaa'uunis hin danda'e karaan ittiin deemamuu qabu maali kana irratti sirriitti mari'achaa bilcheessaa deemuudha barbaachisa. Kanaaf mootummaa Oromoo dhaabuudhaaf sirna dimokiraatawaa ka dhugaa Oromoo haqa Oromoo wal keessattis waliitis waliin deemsu mul'ifachuun barbaachisaadha. Hayyoota Oromoo waliin paartiin keenya koree hojii raawwachiiftuu qaba, koree jiddu galeessaa qaba, jeneraal assembilii qaba, miseensa qaba. Yaada hayyoonni nuu fidan hojii jaarmayaa garuu abalu hayyuu waan ta'e qofaaf gadi baasee isatti odeessaan oolu. Kanaaf nama hunda wajjin dalayna ka dhufu wajjin garuu akka jaarmayaatti xurree jaarmaya sanii imaammata jaarmaya sanii naamusa jaarmaya sanii hordofnee deemnaa jechuudha. Kanaaf gaba saniin komiin dhufu yoo jiraate nu yaada nama hundaa dhaggeeffachuudhaaf qophii. Teenyee garuu alaan alaa ooluun barbaannu, alaan dhayaa ooluun barbaannu. Waan saba keenyaa ta'u gara nu mul'ateen karaa agarreen gara fuuldura deemna. Saba keenya onni irraa jaalanna. Sammuu rabbi nuu kenneen barnootaan qaranneen yaadnee tarsiimoo ni baafnaaf teenyee immoo alaan dhooynu ni tarkaanfanna jechuudha. Kan wajjin tarkaanfachuu danda'u wajjin ni tarkaanfanna. Kan wajjin hin tarkaanfanne duuba dhiibnee deemna ammallee. Kan wajjin tarkaanfachuu danda'u wajjin ni tarkaanfanna. Ka duubatti hafuu barbaadu dantaasaati gaafa deebinu fuunee deemnaan jechuudha. Teenyee garuu hin eenyu nama. Waa'ee Oromoota naannolee biroo keessa jiran dubbii Oromiyaa fi Itoophiyaa waan hin jeefin qaba beeka. Waan hin jeefin qaba isinis garaan keessan ni beeka. Oromoon naannoo biraa keessa jiru aadaa fi seera naannoo sanii eegee mirgi dhuunfaa isaa kabajamee fi nagaan jiraachuu mirga heerri mootummaa kenneef. Naannoo san heeraaf seera naannoo sanii fi seera federaalaa eegee. Akkasumas sabni biraa Oromiyaa keessa jiru heeraa federaalaa eegee nagaan jiraachuu danda'uu qaba. Sanii achitti wantoota amma akka tireefuu kaaftee san kaasuun sun bu'aan qabu ammatti.
harree ganama badde galgara kurkuriin argan bishaan gad naqame kanuma fi ol qabaniimi amma fuulleffannaan keenya akka ta'uu qabu Oromoonni naannoo biraa jiran bakka jiranitti mirgii fi nageenyi isaanii akka kabajamu qabsaa'u dubbii kaartaa warra biraatu waan keessa galchanii beektan. Because the kind of leadership we have right now, it is taking them way longer to admit that we are in deep crisis. So admitting that there is a crisis, that the foundation of the state has been shaky, that the state is about to collapse, that the social relation is rising, the starting point. Number one, we need to push for ceasefire in the area where there is armed conflict. With Tigray, with Oromia, Gambella, Benishangul, in different areas. Because if we don't silence the guns, there will be no opportunity for political dialogue. If the guns continue to be fired, fragmentation will increase, not only between ethnic groups, within the same ethnic group. So it's very important that the priority is given for ceasefire. Then we go to our negotiation. We have to that country was built by force. Political dialogue, negotiation has never been given a chance. We need to give a chance for the country's elite to negotiate, to bargain. After the bargain, we go towards reconciliation. A lot of pain has been caused. People have been discriminated against, people have been massacred. We need to work towards reconciliation. Then we can talk about democratization. 4 years ago, it was easy to talk about democratization. Now it's not, because you cannot talk about democratization in the presence of active fighting. The second question you raised is crucial. Obsessive focus just on the north. Yes, in the north, devastating. But the war predates in the just important the international community or domestic actors develop a comprehensive national strategy for restoration. That has been our communication to foreign diplomats, to the warring parties. If we are going to have a peace with Tigray, there has to be peace with Gambella. You cannot have a house burning from one side and that you raise the question. Ela Oromo wanni guddaan deemuu qabu. Haalli amma keessa jirru rakkisaadha. Xiqqoof duuba deebi'anii tasgabbaa'anii waa laaluu barbaachisa. Rakkoon xaxamaa deemee bakka furuu hin dandeenye keessa nu harkaa seenti. Wanni amma godhaa jirru maali? Gaaffii adda addaa nama keenya keessatti uumame namni irratti akka waliin hojjetuufi kanaaf sabaaf sablammoota isin keessa jiranii wajjin mari'adhaa. Nagaa isaanii eegsisaa. Dirqama qabna akka Oromootti. Saba guddaadha. Saba hunda wajjin daangaa walitti qabna. Nageenyi keenya, nageenyi keessoo keenya, nageenya isaanii tuuba. Dhabni nageenya isaanii, nageenya keenya huba. Kanaaf bakka hundatti sabaaf sablammoota ifitti affeeraa wajjin mari'adhaa. Waan gaariidha, galatooma. I think gaaffii fi deebiin waan kana caalaa waan hafillee waan itti fakkaatu dhugaa dubbachuu fi maali akkuma dadabbaramtanii maal taatanoo hidhee bottamoonni beeloytan lachuunuma jirtimi namni keenya akkuma jennee please warri deemaa jirtan akka jaarmatti hamaal itti haluufaa waayechuu keessanii isin duwwaayichaatuma baadha keessumaa namatti dhufte harka fullaan geessanii galatoomaa sambalee immoo jooni deeqaa lama seekannaa deeqaa lamatti iddoo tokko uummata ni bohaarsita deeqaa lama qofa sagantaa bohaartii kanaaf tokko sammuu kiyya riilaaksii haasaa jechaa jira namoonni hedduuni deeqaa lama qofa walolotte dhiifama jooniidha jee arra koomaandar jooniidhaani
Mee asna caqasaa obboleewwan kiyyaa kallattii afranuu ilmaan lammiitiyyaa isiniifin ibsa yaada mataa kiyyaa anis ibsuu yaala isinis tilmaama fagoo moodee hoodha guyyaan cidha keenyaa kan abbaatti taanu daangaaf mirga keenya mallattoo fageenya nuti waliigallaan harka keenya jiraa dhiyeessuu dandeenya gufuu takkaa jira farra bilisummaa ifumaaf wal nyaachuu mallattoo gabrummaa ammaan haa buqqisnu summiidha hamtuudha yoo bira dabarree booddeensi seenaadha abbootii haawwanii obboleewwan hundinuu rakkoo irra kunne mee haa wal yaadachiisnu tokkummaa dhabanii gabrummaan horiisa warri nu duraa lama hin goomnu mee haa barannu haala dabreerraa wallaalaa keenyaas nuti haa galfannu nama keenyaas nutummaan haa araarfannu waldiddaa mancaasnee tokkummaa haa uumnu mana tokko jaaraa citaa waliin saafnu booddee ni dhimmisaa ammaan haa wal taanu gosaa fi kutaadhaan wal filuu haa dhiifnu oromummaa qofaan waliif haa firoomnu walaloo mi'ooytuu akka biraa yaadaanii qindooytii barmataa joonirraa galatooma. Thank you, Johnny. Amakam, Shasha, Itanibi, Shashamba Godejira Johnny. I want to give a chance for non-Oromo communities who are in the middle of us. If anybody interested in questions or if you have any questions, we still want to give a chance for you first. The priority should be given for non-Oromos. Samboda mo bilisen gabi takoso abdun mirgesi di dere huntana ittifufti isi sambodi fama gabacha nama kesuma sanif kenniti Akaseju, I think. Kafir sih begitu. Nanti ufa anak-anak cerita anak cuma cara dia sendiri. Anak kan itu, kalau nama daun cerita. Jadi yo sudah tamale anak yang kerja juga. Kafir itu kapan nanti? Wanita kafir itu dia itu malu rakyat wajib. Amma kan mau madrasah juti nalali syaga. Kafir lepas itu mu aku mana normal itu lepas itu mah. Tapi anak berjuang malu di. Isarra beratnya itu kan. Hayu itu kan. Jangan le isarra kalau itu kan orang kau namni akka isaa kanatti saba kana walitti qabee haala fudhachiis akka nuti waan qabnu isaan jennu lolluuf nuuf hayyame ana gammatti isa malee waan hin arginiif jecha galatoomin taayoo hundaa'u nu keessatti rabbiin haa dheeressu rabbi haa jiraachisu tanumaan jaan hayyummaa fi barumsa garan komitmentii ilmi namaa eenyummaa fi of kennummaa namni of kennuun murteessa waan ta'eef jecha ani yeroo hunda jaalalaa fi gammachuun isaa qabuun ibsuuf ni barbaada. Kanatti aansee obbo Johaar gaafilee hedduu tanan qopheeffadhee ijoollee qeerroo biyya jirtullee gaafadhee si qopheesse irra hedduu jarman irratti waan ta'eef jecha irra siin deebi'u 2016 yoo yaadatte ani kaargaatti gaafuma amma si gaafatan tanan si gaafadhe nan gaafadhe bara sanis ijoollee qeerroodhaa maaliin isin gaafadhe obbo Johaar akka sarbeetti jeetan gaafataa ture biyyan dhaqee ture bara wayyaaneen irreecharratti ijoollee bakka takkatti bitte sana so gaafasi seebiti akka ta'e fudhadhee amma gaafii nan gaafachuu barbaadu obbo Johaar serious question obbo Johaar ummata diaspora walitti qabdee mari'achiisaa jirti. Mariin tun silaa ummata biyya harkaa qabna jedhee
jechaa jira. Atis hin bultanii jechaa jirta. Angaruu I was so disappointed. Oromoon dhumuu hin qabdu. Wanni dhumtuufis hin jiru. Oromoon dhumaa jirtu tun ilmaan qotee bulaa warri aangoodhaa dhumaan jiru. Warri kursirra taa'u dhumaan jiru. Ilmaan haati qoraanitti gurgurtee lafatti deemtee biddeenatti gurgurtee garaa itti hidhatteetu dhumaa jira. Dhumaatiin tun ni jijjiiramti moo ammas ati dhuftee kaafaa'oo seente kaafaa'oo si dura yeroo dheertu turte deeggartoota dilasii qabaachaan turre amma kaafaa'oo osoo hin ta'in namni si deeggaraa jiru ejjannoon ta'e asirratti Orizaalti ati dhugumatti uummata kanaa buusuudhaaf murattee haati moo yaaliidha Oromoon kuntis haa dhumtu ni yaalla yaalii jettuudha moo dhugumaan firii qabdii jettee itti amanta gaafii jettuu si gaafatu fedhaa galatu. Tokko tokko nama keessaa nan Oromoo ta'ee namni sun Hayyee keessummaan tokko ni jira maaliif kana keessa kan biraa qeerroo kana kan suuraa nama tokko irra deebi'a deemota kana dubartoota keessaa nama lama hayyee kottu namni biraa dubartoota keessaa jiraatan hayyee kottu. Makin ini itu kios kan berada kalau asal makin untuk. Hayyee. Tole. Amma keessumaa carraan jalqabaa sa'aatiin qabu jira keenya dabnee finna daqiiqaan lama isinirraa hin muka amma yeroo waan daftanii finne ta'e yaada barbaadu gaafii barbaadna keessumaa carraan eegalaa. Kulit daqiiqaa bicha nuyi fakkaatelle yaa'u xiyyaa.
Aye, jala kenya teki kuma takka banyak dalam aye. Aye, kalau tu macam mana hal tu? Bagaimana mati? Polisan hijir karabutte gaba wali kawali kurani kachalle singalchan oromon khara dem walla tezi awan fa joite wali udar ka wal doite namni te ko male isani mara gare ka ude mamma basne bade nunnan hare labahat tarafu ak kafa o amma gaba sala ka activist ta konti sigar le tore gafi amma ak kafa o ti bonni gaba sanje pesan ambal le wajiti wanni irra qophaa'aa jirtan yoo mootummaan qoramaas waliin qabee guuree waraabaan kafaa'oo hidhatti isin deebise oromoon akka caccabdee ammaa saareetti ol deebine wanni isin dalagaa jirtan ni jirti gaafii biyyaa galatoomte. Ayyee amma gaafiftanne irraa dubartoota kana lamaan ifannaa ayyee dhiyeessuu kennaa gabaabsituma gaafii Assalamualaikum. Johan Muhammad. Hedu gammade aran. Siarku qiyam. Rakho hedu kaisan dure warga adi hidamne warga lama kana. Wa hedu kaisan qobaqi yawla chufate hedu takaboe. Wani god wallale hachalu ndesa dunsisa mana yelle samu yelle najeke. Hada hu bagara bini dasibase. Wani ni jauh barbadwani. Adi khaida abaden rabbi le tokki chamale ilma namadi minit rabbi le qasiume tu hida sibas namni aranda nasi wali kama hujutinu hida isa dalala isa ni dachani di wala kabadu walladani chal jani turan arragaru ati asid debiredi oromo wali debiste oromo wagalam ija chofatte wango wallalte khara dem wallalte akada tudabde adi wali debiste wali yamte galatoma wani san sinjan adi jaju jurtan sila isan tu sinjauga garu akka isan galatomi sinjan adi isan dura durside galatomi jachuke heddu takana nama dagge fama kalma nama nakati ya Johan Muhammad heddu sijalata heddu wa heddu ulubudi yallati khalu da kamurte badetin jira sidura duda Johan Muhammad wani jauh berbad Waning jauh berbadu, Rabbi guyya si ume sodaat duti, guyya tinggali, tapi cuma kanan jauh berbada. Guyya kalun si gari minta ujar ken. Oh, bika hedu tile debite jirta, ningala tane rampat aja te jirta, garu wani ni berbadu. Ani akka galtuti hingamat, barang umala mafi kuda aku, wal gari kalgari ragoge, akamati fuda durata carra lebe situ sudah. Nin dabe nin gade garu arra wani nasabade dubaju juru wani te hejra enyuma khiyarati an wani te akana tv dabe kabafi media kana dura dabare na ka media dura dabare be hoy rakina khiya ibidia barra go gubaja ibida santu tun nagu bai na dura dabare wanda koni ni jau barbadu Oromiyan jechuudha Finfinneen hanga Oromiyaatti gaddeebitu Oromoon bilisoomtuun jirtu bakka Finfinnee tanaa Abiyyi Ahmed nuu gaafadhu Finfinnee nuu deebisa moo nuu deebisu yaa Johaar keenya saniiti galatoomi gaafii qabu gaafii takkaan qaba gaafii takka wani ni qabu daa'ima xiqqoo takkaatutu baadii lama guutuu suuraa qoraa ture daa'imtittiin san suuraan isiin qortee Johaar Muhammadiif qorte garuu uummanni as dhaabbatu sukuritiin tunuutiru daa'ima san dhorkanii daa'imni san raftee kun olaala amma kannaa saniin kannaa jetteeti achi waggaa meeqa taa'u jirti. Okay,
Galatoma. Galatoomii yaadde keenya gara keenya gaaffiin dhumuu harka dhaabi. Saat keenya machuufi tole gaaffii tokkoon qabate poliitii keenya hin fedhaa asirraa gaaffisitti baay'inneerra. Baga Ambate. Afaan Oromooti konatti ulfaata, so I will continue with English. This question, it's for my uncle who was killed during the war. He had 3 kids. That was back in when Tigray, I think it's TDF. So he was in a war fighting, and he passed. Oh, we never know where he was actually, but we think he passed, and my grandma was searching for him until she passed away. So I'm going to ask this for her. And then also now my cousins are fighting again. I feel like this is a continuous. Is there any hope that this will stop? This is going to stop. Do you think? I mean, this would be a question my grandmother would ask. She's not alive, but I need to stand and ask this question for her son, now her grandson. Is there any hope? Is there any hope for Oromo youth? This is going to be what's going to happen next. Now Oromo and Oromo are killing each other. I'm sure if my grandma was alive, she would be hurt by seeing this. Nah? I just needed to know this question. Thank you. Good evening, I'm Lizzie Matahut. I was praying very, very hard for you and Bakala Gerba every day. I wrote your name on my prayer list and I was praying every single day. I'm glad to see you here. And I just want to ask you about media. Media yetafano bamus art, na yetasarano. So at the same time, omenim tafunan. በመንግስት በኩል ሚዲያዎች እንደሚታፈኑ ጠይቅልን ደስ ይለኛል። Thank you. እናመሰግናለን። ማይ ለቂናን ለማን ተከስየና ሻሻት ነው አኒ ዱራን ዲሴ ዋኒ ዱበ ያ ልሞት የበገረብ ቢላሱ ከይና ሰባሰ አኒ ቢላ ቆባቲያን ታቲ አኒ ለማጉዳላ ጆሌ ንድርጅቱ halkancha Oromo midala lekin boyutul jawan duban tasani arajja sude riba boyutul arab ya sibide adawi tantela nilahan kejar ketinu talak Hey, kalau warna wal beinu, warna hama sama kasa tu doi no kai di warna jawara kerja akan ferete, akan golnya penelal. Mila kejar esal ketemu, ani tuai wari sibaru. Ani akan tilu putan teori si rese nujura tu ayo dan teti pinu teh ya ada pinu nujura tu adil modenya. Sunuman tu asi pada normal ani. Well, duki berarti lengkap betul. Rabbi si bol jangan berarti umri si ada rese. Aye, amma kita ni juga semua punya engkau bantar lain tuan jadi ni isan dari sedar besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi Johar Muhammad Nabi Sise sa dakika takiti abdati alafantu. Allahu Akbar. Abi maka awadain, maka umat awadain Johar indubi subarbada. Rabbi nage ansibase ukubsanne laloine
أقسم والمعركة سيسير ربي تقرني أقو جارتين وياكو تشان نفتي سلالتي هب قورتي تدوكتي بدريا عثمان محمد ورقية ناوها قو تكسيدين جد أبا مني بادر أحمد أمسان كبا نمي تقطعها دريبا جاما ويا أكيد أمتو قبل فتاي نبيل glucose saame kekiasa responsibility kamu akan mati kambala ke setaut nami toko okash taha jama okash abdullah ke jama wallahi yo hardu amanu fajese wallahi yo hari najesa ani nafsi yo finga basaje jara sallamani responsibility akadatani biyadana bidan amana sittidama ani kala takiyat tajati jalle sirra di marbatu yoga anda tu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu kalau amma ya nama ni semua kita toko karena ada rakatun yero toko tadi ada rakatun kami buat bejun bismillahirrahmanirrahim karena ketika batan uang dia neraka wakat iya galatoma fada rabbin nagaan fula jawar mamman nugarsise rabbi kenya galanni aga oromotiya rabbi galanni aga wantane nimerina ilman oromo wantane nimerina rabbi galanni aga waramo sababa oromo mafjani lubu isani tabarsamum daw rabbi jannatan mufaqana ni sutika fi gudda dira fi dubartille luga rabbitti arrebo gumutanas dabbate namoota hedduu qayroo hedduu inni dubbatu garaa kiyyaan nabate anis bara san ilmollee dhabeetiin jira haa ta'u garuu ilma kiyyaafi miti ilma kiyya sanirra namoota natti dhagahamuu jiru ilmarra garuu wanni nama dhagahamuu jiru namoonni qabsoo kanarra dabra warri ka Haacaaluu Hundeessaa warri ka Daadhii Galaan warri ka Abdii Jabbaar qayroo teenyata 2014 irraa kaastee qabsoo fi oromummaa fi oromiyaaf jettee wareegamte hedduu fuula kiyya dura dhufu jaallan kiyya hiriyoota kiyya kanin biyyee wajji daakee qabsoofis manaa wajji beessa hedduun qaba haa ta'u garuu yeroon isaa yaadadhimummaan turan dhufe gumu caarree fudhan as dhufee jiru hogguu abbaan keenya amma suduuta buullee anis waanin kophaa kiyyattii fi kiyyaa yeroo isaan nu biraa hidhaman yeroo Haacaaluun nu biraa wareegamu ugatti waan dhagame waan hin dabarsaa ture yaadadha imimmaan tuna dhufe jechuudha kanaafuu rabbii san hunda keessaa nu baasee biyyaaf fi sabaaf namni wareegamuun waanuma jiruun durra sabaaf yoo wareegame namni seena qaba jechuudha seenaa bareedduu qabu namni kalla irratti dhanneen qabdee nu biraa ajjeeru dibamee nu biraa du'e haasni oromoo ni beeka jechuudha arra seenaa tokkollee fi maqaa takkaallee yoo abbaa fi haadhaa fi obboleeyyan yaadatan malee namni isaan yaadatu hin jiru har'aan tana dhugatti anu yeroon bakka kana dhufu ganamaan sokkuun dura bakka kana dhufu yeroon alaabaa kana laalu waanin if duuba dabarse waanin dur dabarsee yaadata imimmaantuma dhufa ammallee imimmaantuma dhufa mootii ilmootii
Ita jeetin siya. Itimamag, hogu sini activity usa manaradam tikam budar tidam tuban ira tidam tu yada warra tilmatin mo ba yada kamata mata alka ba yada harka isamura kaulen farni manoromo agis kanafu kana nuti ifif wal wanti gona jennu ifif wal mina jennu ubara bitti ana ani wa namoonni boonii fama jidduu macha keessa macha
Saniin alatti immoo hattaa warratti wal agarra. Dia tu manggara buta dia di jejes. Neraka tu ne dia tu kau deh itu le. Rafe bultu. Dabbal le di wayarin rafe bultu tu tegak makasih lagi. Ero itu mana ni tinggal? Gota fi. Gota kawacu ko habi devi sarimun ol kakasu bara amma gawa to ko wamale baran wala ma kola sajdet mo kaso kam ya garu safara ragatu roba dina fi jansa turtetti makanisi irram fatameti makan alaga ya mama ture o emman kadin jaref to kana fi leitani gonni oromo irram fatame galtu norma dade fama turte yechu kana fawas ni gene kan ragadu biddan ragadu oromo da lolte ko fabi bit nu umte isifi diga isi bira ware kamera te bikelle yechu bagara bisira chese wahid dinale chifte वाला नाम सीधा लो अवधन लगत ना खुली नहीं जाता कहती अवधन अकी अन्यंताने बकर्राकान इंजिरू बकतिकान ले मुंगेनी बकगरा केन्या नहीं केन्या हंगा केन्यू देवना यो दत्तम निहार कल्पना यो संचाला दत्तमने नि वरेगम नमले उगा सभा केन्या लबे गोदोद केन्या अबदन हिरती सभा केन्या उगा उम्मत केन्या खाई उम्मत केन्या रगरंग लुखना शक्किनी बका केन्या का एदु आदोन तुलफाता का मरी कुबिया के सत्ति मोतुमा वजो सोको डमेनी गोदा जालतनी दी मिथि amma booda oromo wajjin osoo naasayin oromo wajji osoo dubbatin oromo ajjeesaa oromo moggeessaa angoorra turraan hin yaadamu isinitti himu osoo dubbii oromoo keessaa sirnaan qabne isaan qofaa miti baay'ee ta'u nullee doongora baay'ee hojjenna osoo dubbiin nu keessaa wal cabsutti deemuu baatte diinaan wal cabsu wal cabamuu keessan seennu turre beeku kanaaf dirqama it will happen dirqama it will happen ka oromoon dhumaa jira hamma isin beeytanii ol dhumaa jira ka rasaasaan dhumu ka mana hidhatti jiru ka beelaan dhumu ka karaatti dhumu an kaniin jee saba lakkoo isaan nurra xiqqaatii jedhu ka lafarraa dubuu jira biyya kan kanitti oromoon dhumu jira sabni biraatis dhumu jira namni ol fitu jira kana wanni jechuu qabdu oromoo irraa duuti dhaabbachuu qabdi oromoo qofarraa hidhuti gumuuz irraa dhaabbachuu qaba qimaant irraa dhaabbachuu qaba amaara irraa dhaabbachuu qaba duuti tigree irraa dhaabbachuu qaba hay waay maaliif jecha namni wantaan irra wal fixaa oola kanaaf duuti dhaabbachuu qaban dhugaadha ka
garummo bulletine kati kafte wanni way wachi jiruf kana me gari ya du onne dabe mana idatti oromia najala rezi godani Ethiopia download godani timiti. That's not the case, I'll tell you. Umati angamma taatella taduftu na sodachisa. Taduftu na sodachisa. Kanaaf bishaan reefu sirinjee kachige jalamtii gadi kanumaan ol qaban umaatii kan hanqisuudhaaf dhiibbaa hunda goone biyyi sun wal balleessuurraa akka dhaabatu gochuun barbaachisaadha. ስለ ትግራይ ስለተነሳው ጥያቄ በኢትዮጵያ ውስጥ በአጠቃላይ ባለፉት ዓመታት የሆነው ነገር በጣም የሚያሳፍር የሚያሳዝን It should have never happened. የአንድ ሀገር ሰዎች ብቻ ሳይሆኑ የአንድ ፓርቲ ሰዎች ናቸው ለሁለት ተከፍለው ለሶስት ለአራት ተከፍለው አገር አባልተው 500 ዜጎቻችንን የቀጠፉት። ብዙ ዲቴል ልነግር እችላለሁ ግን እስር ቤትም ሆኜ ያሰብኩት ከወጣሁ በኋላ ያሰብኩት ከአንድ ወገን ቆሜ ግፋ በለው ማለት ይሻላል ወይ በተቻለ መጠን ማቀራረቡ እስከ ዛሬ የተፈጸመውን ቁስል እየነካኩ በማድማት ማባባስ ይሻላል አትሊስት የባሰ እልቂት እንዳይመጣ መገፋፋት ይሻላል። ትግራይ ክልል ውስጥ ብቻ አይደለም ጦርነቱ ትግራይ ላይ አልቆመም። ከትግራይ ከወጣ በኋላ ብዙ የአማራ ዞኖች በጣም አሰቃቂ ውድመት ነው የተፈጠረው። አፋር ውስጥ አሰቃቂ ውድመት ተፈጥሯል። ኦሮሚያ ውስጥ፣ ጋምቤላ ውስጥ፣ ቤኒሻንጉል ውስጥ ዛሬ ሰው እየተቀጠፈ ነው። አንደኛ በሁሉም በኩል በትግራይም ሆነ በሌላ ቦታ በአስቸኳይ ጦርነቶች መቆም አለባቸው። ሁለተኛ 30 ሚሊዮን የሚሆን የኛ ዜጋ የኛ ሀገር ሰው በረሃብ አለንጋ እየተገረፈ ነው። ትግራይ ምናልባት ወደ 90% የሚሆነው ህዝብ እርዳታ ላይ ነው ያለው። በቂ አይደለም። በነገራችን ላይ ትግራይ ላይ እርዳታ የሚቀበለው ህዝብ እርዳታ የሚያስፈልገው አይደለም። ብሩን ከባንክ ማግኘት ስላልቻለ ነው። ፋብሪካ መስራት ስላልቻለ ነው። መብራት ስለሌለ። ስለዚህ ሁለቱ አካላት የእልህ ጫወታ ቀልድ ትተው በፍጥነት ተወያይተው አንድ ዘላቂ የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ መድረስ አለባቸው። ሁለተኛ ሰርቪስ ሪስቶር መደረግ አለበት። ኤሌክትሪክ፣ ኢንተርኔት ሰርቪስ ምክንያቱም ይሄ ሰርቪስ ሪስቶር ከተደረገ አሁን እርዳታ ከሚጠብቀው ትግራይ ውስጥ ካለ ዜጋችን ውስጥ በአብዛኛው ከእርዳታ ነፃ የሚወጣበት ሁኔታ አለ። ያ ብቻ ሳይሆን ለአመራሩ የፖለቲካል ፕሬሸር በመቀነስ ለሰላም ያለን እድል ያሰፋል። ስለዚህ ሁለቱ መቀሌም ላይ ፊንፊኔም ላይ ያሉት ኃይሎች ኳስ ከዚህ እዛ መወራወር ትተው ድርድር በፍጥነት በማካሄድ ሰርቪስ ሪስቶር ማድረግ ብቻ ሳይሆን ወደ ኔጎሺዬሽን መልቲ ትራክ መሆን አለበት። ኢኒሺያሊ በብልጽግናና በህወሓት ወይም ደግሞ በፌደራል መንግስትና በትግራይ ክልላዊ መንግስት መካከል ድርድር ይካሄድ። በተመሳሳይ መልኩ በፌደራል መንግስትና በኦኤልኤ መካከል በፌደራል መንግስትና ከሌሉ የታጠቁ ኃይሎች ጋር ድርድር ይካሄድ። የተኩስ አቁም ድርድር በተኩስ አቁም ላይ ከተስማሙ በኋላ ወደ በጋራ መጥተን ሀገራችንን ወደፊት እንዴት ማስቀጠል እንችላለን? በህዝባችን መካከል ያለ ግንኙነት በምን መርህ ነው መገራት ያለበት? ስልጣንና ሀብት እንዴት እንከፋፈላለን? ያጠፋን እንዴት እንቀጣለን? የሚለው ላይ አዲስ ሶሻል ኮንትራክት መፈራረም ያስፈልጋል። ሎክ ትግራይ ውስጥ ከፍተኛ ሰፈሪንግ ደርሷል። ይሄ ግጭት ግን በትግራይ ላይ ብቻ ሊሚትድ የሆነ አይደለም። የትግራይንም ጦርነት መቆም አለበት፣ ከተቀረው ኢትዮጵያ መቆም አለበት። ኮምፕሪሄንሲቭ የሆነ ሰላም እንዲመጣ ግፊት ማድረግ መቻል አለብን። ተስፋ አለኝ፣ ተስፋ ይታየኛል። አትሊስት ላስት ይር አሁን ኦገስት ነው። ኦገስት 2022 is better than August 2021። አምና በዚህ ሰዓት ህዝባችን ሰሜን ላይ እንደ ቅጠል እየረገፈ ነበር የደሃ ልጅ። ዛሬ አትሊስት ጋብ ብሏል። ስለዚህ ለዛ ፈጣሪ ማመስገን አለብን፣ አመራሩ ማበረታታት አለብን። ነገር ግን ከዚህ የበለጠ የሚቀጥለው ኦገስት 2022 23 ከዚህኛው ኦገስት የተሻለ መሆን መቻል አለበት። ሰርቪስ ሪስቶር ተደርጎ የሰላም ድርድሮች ወደ ዘላቂ ሰላም የሚያቀርቡበት መሆን መቻል አለባቸው። ስለዚህ ጫና በሁሉም ደረጃ ለሁላችሁ ምን የምነግረው መስበክ መማጸን የምፈልገው እዛ ሀገር የመጣው እልቂት በቂ ነው።
ይብቃን ማለት መቻል አለበት። የፖለቲካ አመራሩ ኢጎውን ውጦ ወደ ሰላም እንዲመጣ በሁሉም ወገን ጫና ማድረግ እንጂ የእግር ኳስ ደጋፊ ይመስል በለው ጣለው እርገጠው የት እንዳደረሰን አይተናል። ያ መቆም እንዳለበት ማሳሰብ ፈልጋለሁ። ኦቡሌስኒ አኳይ ገሬ ካፋው ቢቦቦ ቦረ ደለጋ ቀብኔት ወረረተ ደበ ወሎ namni kaafaa deeggaree waan irratti abaa irratti afaan balu deeggaraa keenyaa miti nuti miseensa oromiyaa jaaru miseensa sirna federaalizimii jaaru miseensa mirga namummaatiif qabsaa'uu barbaanna malee ka yaa'ii oofaa ooluun barbaadu rakkoo sanii caalaa gurguddoodha qabna warra obbo wajjin garaagarummaa tarsiimoo qabna garuu obboleeyyan keenya hedduun isaanii miseensa keenya warra ture dhugaa isaanii ni beeyna. Kanaaf nuufi isaan jidduus nuufi abaaboo jidduus garaagarummaan ka tarsiimoo ka tooftaa yoo taate malee diinummaa hin qabdu. Kana warri akkasitti oofan irraa akka dhaabatan gochuun barbaachisaadha. Ka warra asii galee gurbaan asii kaafta. Opiniyoo qofarratti quba qabdanii barsiisa akkasii miti. Opiniyoo caala ka jara opiniyoo san summii itti naqe warra asii shan ta'ee galee bara. Asitti antana faada dubbachuu illee barbaaduun ture. Amma tuttuqanii na dubbisuu barbaadan. 2016-2017 angoo jara harkaa micciirree hoggaa baasuu deemnu walgayaati waltaati angoo fudhadhaa jennaan waliin haasa'u walga'uu dadhabaniiti. Angoo opiniyoo kennan har'a dhaabaaruu barbaadan. San qofaa miti. Eega jarri angoo qabatee immoo hunduu boorsaa fannifatee dhaqeeti yaa'ii rabsha waggaa 20 achitti biyya keessa dhaqanii biyya waliin dhaqan. Ammallee asitti immoo namni sirna san keessa warri sirna san keessa dhaqee seenee nama ficcisiisu hedduun warra kalee qabsaa'aa fi jechaa ture. Amma booda sun hin jiraatu. Amma booda sun hin jiraatu. Amma booda biyya alaa jaarmeen siyaasaa hin jiraatu. Achumatti wal marqine wal sirreessine malee amma booda isin dhufne asii summii fe'annee hin gallu jechuudha. Kana beekaa kana qabadhaa. If there is any hope, the killing will stop. We have to hope against hope because we have no better option. We must end the wars. The war in Tigray, the war in Amara, in Afar, in Oromia, and Benishangul need to end. Because if we don't end these wars, the suffering will continue, the killing will continue, the starvation will continue. That's why we must push all sides to negotiate. If we don't end the war, we lost your uncle. We are going to lose your cousin. We are going to lose his kids. We are going to lose so many generation after generation. So ending the war is our hope. That's why we campaign on media. Media rati, the media rati yakin. Ye media nasanat tafma. Aur ko selana nasanat jawab managar kentot na gobat. Ornas kamu maras nasanat ay mata malwasha chukri. ተዋጊ ኃይሎች ነፃነትን ሊያከብሩ አይችሉም። የሚዲያ ነፃነትን ሊያከብሩ አይችሉም። ስለዚህ የሚዲያ ነፃነት፣ የግለሰብ ነፃነት፣ የሴቶች መብት፣ የምን መብት እንዲከበር ከተፈለገ ጦርነት መቆም አለበት። አንድ እሱ። ሁለተኛ ለሚዲያ መብት መታገል አለብን። ሚዲያዎችንም ደግሞ መታገል አለብን። የኛ ሀገር ሚዲያዎች በእሳት ላይ ቤንዚን እያርከፈከፉ ነው። በመንግስት እጅ ያሉትም ከመንግስት ውጭ ያሉትም ለዩቱብ ሽቀላ ተብሎ የሚሰራ ስራ ሀገሪቷን ህዝባችን እየበታተነ ነው። ስለዚህ ለሚዲያ መብት ስንታገል we should also be cognizant of the danger that is coming with media. ሁለቱን አላይቶ መሄድ አስፈላጊ ነው። ቦሌስኪ ያወራ መንጉዶ ተለማን ስፖንሰር ተው ቀቡ ሰን ኮሚኒቲ ቢንዲሳ ኢላ ጀረና ኦሮሞ አሞኔ ወልት ሲንቀቡፊ isinirran beekafi miti. Tokkoffaa
isin irraa dhagahuu barbaadna. Lammaffaa carraa kiyya fayyadamtanii waan onnee keessan jiru buqqaaftanii waan kana warri mootummaas ni ilaala, warri ollaas ni ilaala, warri alagaas ni ilaala, warri addunyaas ni ilaala. Kanaaf kana manni abdiis ni kan immoo maali? Dhugaa qabna. Dhugaarraa socho'uu hin qabnu. Tokkummaa teenya cimsachuudha qabna. Tokkummaa hojii irratti hundoofte irratti dhugaa haala qabatamaa biyya keessa jiru xiinxallinee ittiin deemna. Gara fuulduraas walitti deebina. Bara dhufu yoo Rabbi jee waldaa hawaasaa bitattanii galma kana osoo hin ta'in galma keessan keessatti akka walitti deebinuun abdii qabaa. Hedduun isin jaaladhaa. Nagaan naa bulaa. Ayah jara kayaknya boleh jadi namun waan adda addaa gumaachaa akkasumas isin jedhe warri warga kilomeetira tanakka hintaane akkamatti deeminaadha waan qabatanii dhuftannoo kannaa obboleeyya keenya immoo hasaskaa turuu irraa dhufan yeroo hedduu hirii adda addaatiin isaan waamuuf tattaafadhullee asitti naaf argamuu hin dandeenye isaanilleeni namoonni bakka hojjetanitti akkasumatti nu duraadha warri waa qabatanii kenninaaf waan adda addaa irratti dhuftan asumatti akkasitti akka jaarmatti akka walitti godhuu dandeessan namoota dhufaa kanarratti sagantaan silaa qabannee dhufne sagantaa kanatti aanee sagantaa bohaartiitii fi bashannanaatiitu jira ture sagantaan bohaartii fi bashannanaa sun ammatti adeemsifamuu hin dandeenye